abiyyiin ajjeefamuu qabaa abiyyi haduu jettanuuf immoo siyaamraachuu yiqir nyaata yeroo tokko sun nyaachuuf barbaadanu isin jalaa hafuu jira miti siyaamraachuu yiqir haysaaka yeroo baay'eetti yaadamee jira akka rabbitti dhaga'ee jira wallahi akka rabbiin beektani nama ofiif tikfata ati garaan kee qulqulluu hay ta'u rabbiif na qulqulluu ta'e malee rabbiitu seeqa jechuudha akka namaatti qaata du'eera akka rabbiitti jiraata ammas akka du'aa'ee ulamaawotaati akka du'aa'ee paastarootaatti akka du'aa'ee qeesota abbootii amantaati akkas Hello. yes Assalamu alaikum Bilille. waalaikum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh Akkam jirta? ayya alhamdulillah kam gifti ana Wallahi alhamdulillah bareedduun jira habibti. Waa'ee eenyurraa akka dubbataatu garuu baay'ee dhaggeeffanne reefuman seena. waa'ee Muhammad Saidii fi waa'ee Caalaa Bultumeeti wanti biraa maaltu jira jechuudha kana ajandaan keenya. Ay wallahi waa'ee Muhammad Said kun egaa baay'ee nu dubbisee jira hadhargee waggaa lamaati alhamdulillah haqqiin immoo nuu ba'eera jennee gisee gammannu immoo wagga waa tokko faayidaarraa dhabee numa egaa ammas numa sabarra nu sidaa sabiriidhaan beekamna sabarreetuma ilaallan jedhaa jiraanii wallahi komii baay'een qaba beektaa abbaa gadaa irraanis. La eenyuun komatina abbaatuuf mara jedhee boofti. Eenyuun ani waa'ee kanarraallee bakka hin dubbadhu jedhee dhaabee ture. Ammaan kana beekte usuman taa'aa jiru Facebook seenee Jamaaliif reedii tokko tuulii galanii ani dhimma yuutuubii kee wallahi hanga nama tokko nan taaba nan fiiganan hojjedha. Alhamdulillahi rabbil alamin waa'ee peejii guddifachuu sumuunirraa funaannachuu yuutuubii guddifachuu sumuunirraa funaannachuu dhimma qabu. Gadi baanii sanu madaan keenya nu qooqee madaan keenya nu dhikkifatee jennaan gadi baanee iyyuu waa'ee sumuunii funaannachuudhaaf asirratti iyyina seene beekte. Nama warra yuutuubii ofii guddifachuudhaan nama peejii ofii maal ganaa biyyin ajjeesaa caalaan jedha. Kun maal jechuudha? Ibidda irratti gaazif cidii naqanii mana gumuudha. Ayisaa akkam dubbina akka kanaa mul'ata isaa ta'u. Eenyuun abbaan barbaade uummata walitti naquudhaaf amaraatu abbaan barbaade waan barbaade haa ta'u wanti tasaa akka ofiin. Abiyyi rabbitu egaa haasaa Jamaalisa jedhanu sana mucaa fuula jaldeessaa sana yaaki inni zimmi jedhee faranjiidhaan miila miicee uffata jara miiceefiitu jiraate gaariidha. Yeroo hunda inni gaafa abiyyiin aangoo qabatu jalqabee jechuudha gurbaan kun abiyyiirraa gadi hin bu'u beektaa gaafa inni gaarii hojjetes gaafa inni badaa hojjetes inaaffaatu isaa ajjeesa beektaa yeroo hunda bo'anne ofiisaayyuu gubatee du'aa jira. Abiyyiin isan arguu ofuma isaatiif jibbaa isaatiif inaaffaa isaatiif riba malee bula beektaa mucichi ofiif miidhaara jechuudha. Akka abiyyiinuu jedhu namni na jibbu jedhu nu jibbu ofuma isaatiif hirriba dhaba malee nuu san arginu ofumaaf cinqamaa jedhee haasa'eera beektaa duraanis. Amma gurbichi Jamaal moo maal jedhamu fuula waciitii sun jechuudha yeroo baay'ee hinuma arrabsa jennaan sababii abiyyii kana akka abiyyiin filatamee ji'a lama moo ji'a tokkootiin jechuudha. Akkas arrabsee olola adda addaa irratti kuulloon akkamitti nu bulchiti ashagiree maaloo sana jedhu arrabsee namni. Ashagireen attishaa garba idmee likkiyoon itti zaa. Inkabalal. Waggaa tokko bilookii na kaa'ee na hiike beektaa? Na hiikee yeroo jedhu ammatti min qarrabbish maaltu sittaf? Waa tokko wallahi wanti badduu na fi koo jalaatu xaragamte natti tola. Kan isaa irraan barbaadiniin siin jedha. Riidiin immoo yeroo tokkoon faarsaa yeroo tokkoon arrabsaa jechuudha dhagaruu hin argine. Xawwal waalummaadha. Warra xawwal waallee duukan fiiginaa nuti yoomuu abiyyiin jaallanna. Nurra darbee addunyaa hunda jaallata. Isa kan Caalaa Bultumee immoo hamma booda eegasii haqqiin keenya nuuf ba'u isa ta'uu barraa jennee taa'aa jirra. Amma booda numatitti jabaatee jechuudha. Gumaa baafachuu qaba malee nama tokkotti isiniyyinu erga as bahamee Caalaan keessa jira jennaan didanii ofii jaraatii duraan haqqina ba'u jedhan. Amma immoo as ba'ee namichi ajjeese kun maal Muhammad du'uun moo mushkila rakkina tokkoon qabu eenyuun hundua namni dhiirri gaafa dhalatu du'e silumayyuu jechuudha. Nus akkuma kana. Garuu haqqiin nuuf bahuu jenneeti kan nuti iyyaa turresaa. Erga haqqiin kun immoo dhufee bahee mucaanni kun iyyuu na tajjeese mucaa sana tajjeese harka koo keessatti du'e jedhee waa jenneerraan waa tokko hin jenne maaliif haqqiin baga bahee jennee haqqiidha nuti kan nuti barbaannu. Erga inni immoo Caalaan keessa jira jedhee warri keessa jiran hundi isaa wala Caalaa wala Faayisal wala maalii jechuudha. Nuu qabamanii seeratti nuu dhiyaachuu qaban.
Gumaa barbaadame kaffaluu qaban. Erga Nah, jarri kana didan immoo yeroo nu gadi baanee dhageessaa yeroo nu gadi baanee amanee gumaa kaffaluu qaba jennuun waan nu birrii mi'eeffanne yookaan birrii intinaa barbaanne se'ane argaa birrii jara argaa birrii foon ofii dhaban yookaan immoo dhiiga ofii dhabanii nyaatan. Eenyutu gammada birrii akkana nyaachuu birrii jaraan wallahi aslan hin jaallanne. Haqa keenya gadi baasee maamush dubbachuu isaatiin gammade haraarri gaddaa bu'u malee ani dhugaa rabbii. Ani laak rabbiin waan akkana rabbiin kan ku waan akkana lammata nutti fidin. Amma fakkeenyaaf rabbiin nutti fidin inshallah kanumaan nu fadhaabbatu. Osoo kayaama wanti kuni osoo mana kootti kan laqame ilaa yoomal qiyaamaa du'ee lafeen kun duniyaa irraa dhabamti malee wallahi nama mana kooti nama tokko sumuni tokko irraa nyaata. Hanga lubbuun kootiin jiraatu miilaan deeme waan hin godhu malee sumuni nama aalii koo mana kee keessaa na jalaa galaafatu sumuni tokko akka. Abbaa fedhu haa ta'u. Nu akkuma kana qacciruma keenya takka Arabii wanti kan gammachiisee maaliif kanumaaf. Kanu isanni dhufee haqa baaseef gammadee malee qarshiin nu kaffaleef yookaan waan tokkoof hin gammadne yaani. Kan hin gammade munaayyee obsisi feergaa. Kan hin gammade inni dhufee beeluun naa wajjin hin jiranii. Waan akkanaati. Jedhee inni dubbannaan na gammachiisee malee ani wanti biraa wanti na gammachi qarshiin na gammachiisa. Ani maal ilmi namaa. Obbolaanuu dha'ee wal ajjeesa garuu haqqiin nuu ba'uudha kan nuti barbaanne ashuraansiisa jedhan immoo takkaa tokkitti wallaahi makiinaan nama meeqa dha'ee karaa keenyatti jechuudha ijoollummaa kootiin argaa ture bas shufeeriin kun fuuldura keenya lamuu makiinaan oofin malee dhiiga ilmoo keenya dhiiga obboleessa keenyaan fudhannu jedhee nama danuu dhiisa jechuudha jimmatti nuti gumaa namarraa fudhannee hin beeknu garuu haqqii keenyaaf immoo hin dhiifnu nama hin tuqnu namni nu tuqnaan hin dhiifnu haqqii barbaanna nu beektaa. Hamma caalaan abbaa maaliiti warri kaan illee ammallee biyya biraa keessa jiran heddumatti ajjeesan keessa warri maqaa dhaaman jechuudha. Jarri isin hafanu isin jimmaa ta'a dhiiga isaa dhugdee kun foon isaa nyaattes hin haftu isiis nuti harkarra qabuufi miti jechuudha. Garuu gurbaa biyya galee biyya keessatti dhiichisaa kana akkamitti goota Oromoo tokko jedhama weellisaa tokko jedhama jechuudha. Nama caalaa biyyatti seeraan qabsiisuudhaaf viidiyoo dheengaddaa Afrikaa kibbaatti waraabameetu gahaadha. Caalaa seeraan qabsiisuudhaaf viidiyoo dheengaddaa Afrikaa kibbaatti isa yeroo inni Mohammed ajjeefamu Naayijeeriyaan waraabe sana dhiifne jaarsoliin dheengadda waraaban sunillee jechuudha. Kun ragaa guddaadha. Ragaadha. Erga kun ragaa ta'eetii namni shakkamaan kun jarri kaanillee barbaadamanii biyya jiran keessatti qabamanu. Inni biyya keessa jiru kun immoo maaliif qabamee seeratti dhiyaate? Nuun kaffaliin hamma hadhaa dirasii soba. Hamma hadhaa dirasii erga ragaan irratti ba'ellee jechuudha. Namichi kun ofii kooti an ajjeeseera jarri kunis harka keessaa qaban jedhee erga himee dhugaa baasee nama keessa hin jirre immoo maaliif hima innoo an ajjeese jedhee of kennee jechuudha gara feetaniin gumaanarraa fudhaa jedhee rabbisaaf haa ta'u eenyuun hundua eenyuun wal ajjeesa rakkoon qabu kun waan rabbi Muhammad Sayyidii dabarse isaa dhiifnee inni kun maaliif qulqullu maaliif abbahee jechuudha maaliif abbahee an qulqulluudha yookaan xuriidha hin jenne maaliif nuuf hin qabamne. Interview nurratti fidanii godhanii dhugaan duubaan mul'ata dhugaan dukkana boodaan yoo waalamillee dirmin nyaatu jedhaa ture dhugaadha kun ofirratti ragaa bahe dhugaan keenya dhufee bahe isa kan nama qalee nama ajjeese ka'e baqatee biyyatti galee jechuudha. Bari ijoolleen ofumaaf dhageessaa Tamirii ijoolleen dheengadda ofumaaf deemanii intinaa jedha amanaa jiru barra Faisal illee dheengadda amanee amma erga maamu sharaara buusee inni illee jaarsummaa ijoollee keenyatti ergachuu eegaleera Afrikaa kibbaatti. Suutaan hanqaaquun miilaan deemti jedhani hundinuu amanee harka kennata bismillah. Nu du'aayii keenyas ittiin fufuudha iyya keenyas itti fufuudha guyyaa tokko mukumaatanii arganna inshallah. Abbaan fedhee miidiyaa isaatiin haa ukkaamsu abbaan fedhee sobaan haa ukkaamsu nu yoo rabbi jedhee iyyi keenyas furmaata argata du'aayiin keenyas furmaata argata bas. Du'aayiin keenya itti fufna garuu abbaa dhiifnu malee wallaahi caalaan har'as ta'es boris eegasi ani harka keessaan qabu ennaa yedduudhaan dhiiseen ture ummata liivii as bahanii haasa'anullee wallaahi dhoowwaan ture sittillee himne malee akkamittan dhoowwaa ture beektaa. Caalaan keessaan qabu caalaan akkasii gaafa sana biran jiru minaamin jedhanii ijoolleen achi jiran natti maa turan beektaa anis gaafataan ture inni keessan jiru soba malee kan ajjeese maammusheedhamaa ture garuu jechuudha amma immoo erga caalaan keessa jiraatti dhagahe baay'ee tokko na aarsee duraan gizeen dhufee ani keessan jiru dhugaan hin bahaa taa'ee jechuudha ammas dhaamsan qabu beektaa asirratti caalaan goota abbaa barbaade yoo ajjeese kuulloo ajjeesuu qaba biyya ajjeesuu qaba warri jedhan immoo jechuudha kuulloon majjara bulchaadha kuulloo jimmatti dhalatte wayya malee birma duubataa biraa guyyaa Bilille Oromoo garla jettu sun dubbattee jirti ijoollee kuulloo jennaan bari ijoolleen kuulloon ilmaan kuushii bari
ilmaan kuushi inni illee lakkaa'amee dhufee oromoodhumatti gala nuti warra kuush jenneen tiraa jennaa sirbina miti kuush illee jedhumti ilmaan kuushi otoo beekani qulloo arraba jalatti hin fakkaatu maal rakkoo qabalee qulloo yoo ta'an rakkoo qaba kuulloo jimmaatti mootummaa qabataa jira ayyaamishee sammuutti nama bulchan qabaachuudha malee qulloo ta'ee maal ta'ee rakkoo hin qabu dhugaadha munaayyee siin galcha qol abbaayyaa kanaafuu nummoo beeluun akkas nuun jedhe jennee ganda namaatu hin qabu ganda namaas tuqamuu qabu nama ganda keenya tuqee immoo nu ilmaan gandaati miti gadi baatee akkaataa ilmoon namaa wajjin jiraatu namatti hintinaa jechuudha. Nu ganda namaa tuquu miti abbaa barbaanne kan dhiifama walii godhee nama hammatee nama jaallate bulchuu kan barsiise nuyiyyuu addunyaa dhiisi. Amma jechuun ilmi namaa maaliif waliin gorsine dhageessata mirii ilmi namaa wal gorsaa bar isa amma Abduseenas jalatti nutti kaa'aa ture jechuudha yoo badii tokko dubbadhe waan tokko balleessi ijoolleen keenya gara keessaatti dhufanii nutti kaa'u nu arrabsu waan akkanaa hin godhina waan akkanaa dhaabu wallaahi wal gorsina bar daqiiqaa 5 keessatti guruppiin nama 3 nama 4 walitti himamee namu waan akkanaatti hin deebiin waan akkanaan dubbatiin akkas jedhamee walitti kaa'ama ilmi namaa yeroo gadi ba'ee hang maanna'u hayyuu nama ganda ulamaan ittiin tiraa jette dhalatte yeroo deemanii ulamaan achatti ol ga'e yeroo bakki hayyuun irratti ol ga'e ganda namaa sana yeroo deeme miilaan akka nama dhoqqee bukeessu dhaqee bukeessee arrabsu namni tokko akkam waliin gorsine namni tokko akkam walitti hin ta'an jedhe walitti hin kaane nu ammasuma amma asirratti dhufee waa'ee kana iyyuu kan biraa dhiisi ijoollee umriidhaan fagaattee beekumsaan ta'a jette dhiisiti Abduseen numti as jalaa manutti kaa'aa ture jechuudha wal dhageenya waan haasaa jiru kana irraa wal gorsina wal dhaabna akkamitti ilmi namaa tokko wal ga'ee deemee ilmoo namaa bakka intinaatti nama arrabsa. Yaaqii fokkattoota warra hinaaffaan garaa gubee bakka hin kenninu maaliif hinaafuu qabani anammatuun uummata kutaa biraa ta'e anis halkanii guyyaa akkuma kana gubadhee tan jimmaan arrabsa jimma maaliif itti naafanii nuti warra guddate warra addunyaan bare warra addunyaan hundi waa'ee keenya haasaa jiru jechuudha jaratti hin barbaadamu ittiin dallanii naan siniin jedhe haasaan bakka ittiin kenninaa baqa nuti kaayyoo keenya duuka deemnee dhiiga obboleessa keenyaa qofa barbaadachuu kanuma malee warri inaaf dubbataa jedha warra jenne nama koman nuuf hin qabnu nu namaaf jiraanna nu ofiif jiraanna namni hundinuu ofiif haa jiraatu inaaftuun abbaan argite nu arrabsinaan gaddaboon nu arrabsinaan maal dallanna nuti addunyaan nu beeka addunyaan nu faarsaara addunyaatu nu jejaara jechuudha si akkasitti bakka hin kenniniiti ammala aadde hawwaa hoggantuu oromiyaa galchiiti atillee galatoomi nadidee bar erga silaati kennaa ergaa fi jira habibti galatoomi habib naaf jiraata milige munaa laabeessa jirta ijoolleen ammoo peejii korratti sina seensisu ganda namaan tuqina amantaa namaan tuqina dandeessu waa'ee du'a mucaa kana haasa'uu dandeessu waa'ee caalaa haasa'uu ganda namaan tuqinaan gandummaan jaalladhu nan balaaleeffadha yoo nama ganda keenya tuqee munuu arrabsu moo dhukkeen irraa kaasa kanuma isin jechuu barbaada munaayyee ol gali meeroo tokko Thanks. Ganda namaan tuqina gandummaa ni balaaleeffannaa. Hayraama maannashmuna maaliif ganuu dhiifteere hayyee us jedhii isiin dawwal galatoo maamaan iyyuu mataa na dhukkubee jira abbo mataa na dhukkubsatanii astaghfirullah tuubu ilayk Ginaan jettee kaatee bardiknaa hin goote. Yeroo of sodaadhaa blog isin godhaa jira barxirrig wallaahi yoo xiqqaate jidduu kana nama meeqan blog godhe jechuun sammuu koo qulqulleeffachuu barbaada afaan kootiin illee nama arrabsuun barbaada nama na arrabsuun barbaada rakkoo baasa keenya nutti ta'ee yaada
Kono garin gari dukup sateada Gitirsaaf gitiran barayun ugada Nufin sarbu yamu adu midafada Formata maye barbada Yaanu gamta Hafiz dumfani Sultan blog gochuu barbaada. Gargar sakitini Ollu qabi ya Rabbi Muji dunya dini Atin kunu tari'i Gargar sakitini Ollu qabi ya Rabbi Muji dunya dini Atin kunu tari'i Gargar sakitini Fanti jawari untuk habibti nake kagaru. Isa tunu arsa jira bekte. Nama jaallatutti nama jaallatu eekta bekte. Nama jaallatutti arsa. Nama ittiin abdanne nama hin jaallanne eektu asli hin beektu. Caalaa amma maaliif qarrifaadhaan ciniinnee baay'ee jaalladha ture. Kanaafan qarrifaan ciniinee gadhiisuu dide jechuudha. Nama jaallatu tokko baay'ee qeeqxaas waan yeroo inni waan badii hojjetu baay'ee itti mufatta jechuudha. Malee nama jaallanne qeeqxu nama jaallanne illee itti na arsu. Halima maaliif habibti? Zahra Jimma habibti tolee sin galcha. Halima yesi Baran bibi ka turun barbaadu yeroo man arraba kanaaru Alimaye Assalamu alaikum. wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello hello Hello. waye networking qabdu gifti ana Alimaye natti dallantee turteeyyuu baga pejin kee gannoota wallahi pejin koo gannoota malee beekee yeroo tokko tokko gannonni kun yeroo gadi baatee maalintinaa maal jette ante naawxa na akkamitti na barte ana akkam maal ta'e warri Facebookaa gandummaa dhiisa aamin jedhi du'aa'ee godhame warra Facebooka gandummaa ofu kana warra biyyin aduu jedhu hasbi Allah wa ni'mal wakiil xalaanni isaa gombifamu mataa hidhame zaalimtoota Jaafar warri gandummaa faarsi maal isin balleesse bannaatatti ilmoo isaatii haa jiraatu aalii isaatiif haa jiraatu maal isin godhe tilaallee damuraasii tana akka Halo Abi salaam alaikum Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtanii? alhamdulillah kamati Nagaa galata Rabbii. Baga jiraatanii yaadni keessan hedduu nama tola baay'ee nama gammachiisa ittiinis boonnee jira. amiin atillee nuuf jiraadhu waan of yaamtuu sin argin Garuu inturra mana nurra jette boombiin akkas suutuma suutaan waa hundayyuu garuu amma mataa argineerru alhamdulillah garuu ciraa nama tokko waan tokko ciraa isaa dhabneerra gadda nutti dhaga'ama amma garuu kan keenya gammachuudha maaliif waan tokko ciraa isaa yookaan waan takka arguu dhabuutu nama yaaddessa malee iyyi kan keenya bilaasha ta'uu isaa nama yaaddessa malee hamma bilaashaa miti maaliif irra jirra waan kana arganneerru waan tokko furmaa isaa waa xiqqoo irra geenya jira waan ta'eef akkuma kana amma fakkeenyaaf yeroo Facebook irraa dubbannu kana nama tokko tokkotti waan nu xabaaf qoosaadhaaf faa Facebook irraa haasofnu kana faatti fakkaatee ammas namoonni tokko tokko immoo uummanni kun maal dubbata faa jedhanii tuffata garuu akkuma haasofne argamsiifnee jirra. Caalaanis immoo akkuma har'a dhiiga obboleessa keenyaa Muhammad Said dandeenyaa so'an dhiiga isaa jechuudha caalaan bultumeetu utuu wajjin nyaatu utuu wajjin dhugu
dhiigama ammas ta'e dhuge jechuudha. Rabbiin akkana tokkoon maamiti bare sardamu. In sardamu Rabbiin haqa baasuuf jira beektee. Abshir. Takkaan caalaan bultume biyya duuniyaa jiraachuu tokkaan biyya duuniyaa jiraachuudha kan caalaa naaf isaaf. Kanas obsa fixanneeru nu talan. Abshir. Kanaaf jechuudha nuti ijoolleen keenya tokkoon akkuma jirru wal jajjabeessine akkuma amma jirru kanaan mucaa biyya keessatti abdii Geetaachoo Abbabee kanas waan gaarii tokko. Inni jabeeffamuu qaba. Dhiifamayyuu waan dagadhe na yaadachiifte. Wallaahi dhugaa Rabbi. Ijoolleen biyya alaa jirtanu abdii Geetaachoo Abbabee sana nu jabeeffadha. Ha jabeeffannu gurbaan sun informationii biyya keessa dhokate fudhaane hojii qaba bar. Hojii ofii dhiisee informationii biyya keessa jiru nu fudhate as nu ba'uunsaatu gocha guddaadha jira. Tikfamuu qaba, jabeeffamuu qaba Rabbiin nuuf eegu. Gurbaan sun qeerroo reefuu ol biqiltuudha. Garuu hojii guddaa hojjetaa jira. Nu boonsaa jira. Baay'ee tokko itti boonee jira. Wallaahi yaada dagadhee iyyuu na yaadachiifte. Abdii Geetaachoo Abbabee jechuudha. Abdii Geetaachoo Abbabee uummata keenyaaf nuti jechuudha akkuma uummanni bakka biraa bakka wal buufatanii fuuldura wal deessisanii fakkeenyaaf amma namni dhibbi tokko haaseedhaaf haasaan isaan fudhatamu Abdii Geetaachoo Abbabee har'a biyya keessa taa'e uummata keenya bira dhaabbatee rakkina biyya keessaa nuu hima rakkina karaa keessaatii fi alaan nutti dhufaaru hundayyuu jechuudha formeeshinii biyyarraa nuu kennaa jira. Garuu galata guddaa isaaf qabna. Ijoolleen keenya warri jiran hundi jiraayyuu tokkummaa jiraa jabeessanii bakkuma jiranii waliin dhaabbatanii rakkoo jiru keessaa waliin mari'atanii dhimma caalaa bultumee immoo keessumaan gadi jabeenyaan qoosaa Facebook irraa osoo hin taane dhimmi caalaa bultumee gadi fageenyaan ilaalamuu qaba. Eessattiyyuu inni biyya keessaas ilaaluu qaba. Inni Facebook irratti iyyaaran kunis keessanis faayidaa guddaa qaba. Isiniif hisaabama Rabbiin biraa jechuudha. Nama biraan barbaadan nu jazaa. Nuti har'a jazaa nama biraa barbaachaaf yookaan maallaqa fudhachuudhaan dubbataa jiru. Nuti ammas uummanni tokko gumaa kanarraa jira qooda ofaa kan jiranii dubbataa nama hedduu jira. Nu gumaa namaatiif maal dhiifamu gaafateedha. Maaliif dhiifama nu gaafatanii warri nu gaafachuu danda'an warri immoo ajjeesan akkuma maamushinni sun lammii Oromootu hin ta'in Oromootti lakkoowwatee dhufee galee har'a yeroo dhufee inni dhiifama gaafatu inni Oromoo ta'e maali yaani isaa maali maaf dhufee dhimma dhiifama dhufee nu gaafatinidha malee tuffiin nuti Oromoo maaf nu tuffataadha maal ni nuti nama keessaa numaa galtaane lubbuun akkuma lubbuu namaati. Maaliif dhufee dhiifama hin gaafanne haadha isaa ilmoo haadha dhageessa warri haadha gadda keenya dibbee rukutanii wayaa rabbii kiyyaa wallahi yeroo tokko ilbaniin Adam kun Rabbiin akkumatti onnee isaa dhiyeesse kana warra inaaffaatiif immoo wanti naan barbaadu warra inaaffaa kuulloon hin jiranuufi dhugaadha arrabni yeroo tokko yeroo hubanne ilaallu nama kana arrabni kun waan dubbatti nama deebisuu hin deebi'u waan nama dubbatti sin deebisu carraa namaaf bahe tokko immoo sin dhabsiisu arrabni. Yeroo baay'ee namoota tokko yeroo baay'ee yoo fakkeenya godhannee ilaalle yeroo muummichi ministeeraa Dr. Abiy muummichi ministeerummaa fudhachuudhaaf yeroo inni carraaqee Lammaa Magarsaatiif galanni qeerroo biyya keessaatiif illee haa ta'u jecha yeroo muummichi ministeeraa Dr. Abiy fudhachuudhaaf jedhu maaltu jedhamaa ture Facebook irratti jechuudha maaltu deddeebi'amee haasa'amaa ture. Kanaaf yeroo masanarraa kaasa tuffii nuti uummanni tuffii nuu qabu gaafuma sanaa kaafnee ilaalaa dhumne jechuudha. Har'arraatti wanti namoonni hedduun hayyoota nu jennu kun poostii godhaa turan inni ilaalaa irra baay'ee hubanne jechuudha. Kanaaf warri kuulloo nuun jiran dhugaa jiraati maaliif inaafuu gahani maaliif inaaffaan waan fedhe nama hawwisiisa waan ta'eef. Akkasi wallaahi gaanuu abbaan fedhe nu deeggare abbaan fedhe asla nu maali yoome nama kadhanne kottaa nu deeggaraa jenne. Manu iyyine birmannaa way gaafanne onutu hungayin kalas yoo rabbiif jecha noo jirin dhaabbatanii haqa rabbii baasuuf noo jirin hojjettani hayaakum Allah rabbi sinirraa haa jaallatu ijoolleen baay'ee isaan gawwana kan noo jirin dadhabdan jiru rabbi sinirraa haa jaallatu yoo ammoo dandeessanii wanti kun isin dhukkubne ta'e gadi baatanii faallaa nurratti nuu deessinaa nu dhukkuban nu dhukkifata waan ta'eef garaa keenyatu madaa'ee jira waan ta'eef madaa keenya tuttuqinaa. Ummata kanaaf dabarsuu barbaada beekee ummata amma fakkee ummanni kuni woma liiviitti galu qofa barbaade waan haasa'u sin beeku gadi beef aggaa isaa banu malee garuu waan to akka kooti isaati kana wallahi suma wallahi liivii kanallee hin galin kan jedhu nama meeqaan wallan ati kana nama maatiin illee Facebook ergasiin fayyadaman amma sababa kootiin FB seenanii jiru FB liivii dhaabi kanaaf warri liivii baatan kuni wanni sin beeku qabdanu wanti sin beeku takka nama takkaaf jecha silas wanti sin dalagaatan rabbii jechaan du'a mucaa kana sin barbaadattanu
obboleettii isaatii miti obboleessi isaatii miti oromummaadhaa fi oromummaati dhiiga oromummaatii fi ollummaa biyyummaadhaaf kan barbaadamaa jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu dhiiga isaa warri barbaadan kun jecha namaatiifis bakka hin kennina. Jecha namaatiifis komentii feesbuuka jalaa hin dubbisina. Ittuma dhiisaa isin. Haa dhaggeeffatu uummata isin jala jirus bilook hin godhina. Haa dhaggeeffatu yoo dhaggeeffate malee waa keessaan baru. Uummanni warra sammuun jiraattu qame warra kaan farshoon sammuu isii fixe warra sammuu farshoo fixe farshoon sammuu jiraa fixe araqee sammuu jiraa fixe faadha bara. Ilmaan Bilille akka Abduseen baantu ilmaan Bilille bara warra komentii jala deeme namaa rabsu kun. Keenyaa miti bara. Akkasi. Kanaafuu nuti suusii dhageessa waan ofii. An suusii liivii illee wallahi irraa dhaabbachuuf deema. Gaafa haqni gaafa jalqaba liivii kana dhageessa. Gaafa liivii kana eegalu dooma Muhammad Saidii fi yeroo Abiy gara aangoo kana dhufu kana irratti eegale beekte inni kaan haadha isaa qabrii keessatti arrabsaa inni kaan ganda isaatiin arrabsaa inni kaan abbaa isaa maal wallahi namni biyyaat hin beekne isin yaachisu. Waati Abiy kana hin beeknu. Kanaafuu waa'ee jara qeequs arrabsus ol baasus gadi buusus hin beeknu. Abbaa beekuutu beeka. Kana nummataadhaan gaafa sanan gaafa haadha isaa qabrii keessatti tuquu eegalan dooma Muhammad Said kana irratti liivii eegale. Gaafa haqni Muhammad Said illee akka kana baate caalaanis gudiinsa akkuma amma ifa bahe kana innis gadi bahee ajjeeseera jedhee of saaxilee haajaa liivii keessan hin qabu. Caalaa ammas taanaan caalaan qabsoon akkanatti cime taanaan qabsoon akkana cime taanaan caalaan ofiin harka kenna. Namni irraa oose caalaan harka kennaa jirtu kanatti. Gurbaan gantuun kun silaayyuu gantummaadhaaf oromummaadhaaf quuqama qabaatte yookaan sabummaadhaaf yookaan lammummaadhaaf quuqama qabaatte akkanatti ajjeesitutiin erga ajjeesite immoo tuffii namaatiif erga dhiifama farshoo arqee dhugdee erga ta'e mucaa ajjeesite farshooni farqee waan ittaanitti na galcheera sammuun kan qoyiroo tana joonjee jira yookaan sammuun kiyyan dalagu dhiifama naa godhaa gaafatu. Bar maali wallahi bar gubaan keenya yuun qabbanaa inni mormuu dhiise ammas immoo gochi inni nu godheerraa moo jachi jira soo nu miidhuu dhiise nuyyuu qaata dhiifna dhugaa wallahi haqa walitti himuudha nu keessaa qabbanaa ibiddinni akkasuma keessaa balala yuuqoon isa madaan keenya madaa'ee jirutti fidanii gaazin irratti firfirsu beektee. Dhumarratti wanti dhaammadhu ijoollee keenya mucaa biyya jiru sana abdii keessaachoo abbabee nuuf jabeessa isaanis immoo of eeggadhidha. Gurbaan gantuun kun gantuudha ammaa mucaa kanaan immoo gantuun nama jalaan dhabamtu waan ta'eef mucaadhaanis of eeggadha jechuun hin dagatina maaliif mucaanis immoo wantoota garaagaraa wantoota keessumaayyuu masaraa abbaa Jifaar Jimmaa sana eessatti beenanu yeroo kam arginenu suuraa yeroo kam keenyi kaasee nu erga nama qabnu jechuudha. Masaraa abbaa Jifaar Jimmaa suuraa yerootti daqiiqaa dheegaas kaasee nu erguun isaa kibirtii guddaadhaaf kabajaa guddaa. Mahammadiin kan ajjeesanii bari sababu manni cimaa ta'eef malee qeerroo Oromiyaa oofisiin galchaa sababa inni cimaa ta'eef galaafatanii malee barbadii tokko hin qabu. Wallahi gurbaan cimaa ture Muhammad Said kan sababa ajjeefame jarjaraadha. Nama miidhamuu danda'e hin dabarfatu beektee lubbuu isaayyuu hin beeku yeroo namaaf jedhee duucaan tuma fayyaan deemu waan argan itti fuudhanii fuuldura dhaabanii ofii jiraate dubbarratti hiriiru ture. Akka mucaa kana akka abdii geetaachoo kana cimaa ture jechuudha gurbichi rabbiirraa hama ta'a godhuuf ammallee. Rabbiin isaaf jannata jettee of eeggachuun barbaachisa. Wannaa kana wanti nuti walii dhaabnu uummanni keenya warroonni OMN jala fiiddanii olii gadi. Keessumaa ijoollee shamarranii tisi sammuu of hin beekne qalbiin isaa gara tokkotti gadi dhaabbadhaa warra OMN jala deemtan OMN keenyaa miti dhaabbadhaa keenyaa miti waa'ee Jimmaa takka asfaaltiin takka Jimmaan keessa hin jiru bishaan dhugaatiin Jimmaan keessa hin jiru wanti tokko rakkinni uummanni keenya keessa jiru tokko guyyaa tokko nu gabaasee hin beeku guyyaarraa guyyaatti ganda keessatti maal ta'a magaalaa keessatti maal ta'a rakkina uummata keenyatti akka gabaasaa hin jiru OMN. Kanuma dhaggeeffadhaa waan maaliif gabaasanne. Ingabaatu takka guyyaa tokko nu dabarsaa hin jiru. Kanaaf uummanni keenya warra OMN jechuudha. Marraa meeqa marraa 45 ol cufame OMN nutti bansiise OMN maallaqa qarshii meeqa keessaa qaban anatti maallaqa qarshii keessaa qaban akka itti kennan anatti dubbata jechuudha. Kanaaf iyyuu OMN warra akkuma Abduseen jedhe viidiyoo Abduseen irra deddeebi'aa dhaggeeffadhaa namni sammuu qabu waan nam tokko irraa jecha namaa keessaa hunda fudhatanii hunda moodhiisani. Jecha namaa keessaa tokkittiin nama ga'a nama waa qalbeeffatu tokkotti himnaan ga'a jedhe. Raayyaa abbaa bachaa utuu islaama ta'uuti abbaa xaalibtu islaama ta'a jedhe. Nama waa qalbeeffatu tokkotti himnaan ga'a fudhadhaa sammuu keessanitti. Wallahi garaan nu gubatee jira rabbiin garaa keenya nu qabbaneessu gurbaallee qabrii keessatti lubbuu isaa galfachiisu baay'ee nu miidhamnee jirra. Inshallah.
waa'ee isaa fakkeenya ani sitti dheeresseera iyyuu dhiifama namoota hedduuti komentii jalatti waa sitti ergataa jiru dhiifama siin jecha amma nagaa beektan illee amma wajjin keenya liivii qofallee miti waan baay'ee qabna. sirriidhe. Inshallah gaa yeroo biraallee amma si onu tuttuqnaa inni dhufna baraan waa'ee kanarraallee dubbachuu dhaabee jira beektee maaliif deebi'ee dhufee sababuma jarri isanis isa nu jalaa du'ellee soo jaran ibsinii Abiyyiin isaa ammas taanaan diinni keenya hedduudha. Asumti kun amma fakkeenyaaf hojii jiraarra hin jirtu. Mana jiraa keessaa nyaataa hin jirtu. Bishaan jiraa dhugaa hin jirtu. Kanatti daladdu harka keetiin daladee bulaati. Kanatti nyaattu kanatti bitatu ofirraa. Oromoo hojii dhabne malee Oromoo wanti nu rakkisaa nu hin jiru. Biyya hambaa keessa baaneeti qoma keenyaan harka keenyaan dalannee miilaan luqaanii dalannee nyaatarra malee Oromiyaan jennu kana keessaa waan tokko nyaannee guyyaa tokko bullee argafataa jiru. Kanaaf diina hedduu qabda. Asumti kun amma hin beektu malee diina hedduu qabda. Nama jedhii manaan silaalu nama baay'ee jira. Garuu ati nama baay'ee wallahi dhugaa jette ati garee as keessatti waa'ee Oromoo gargaara jedhamee garee ijaaramu keessa yuusiin akka hin galleeffaan jedhamee as keessatti dhokfama jechuudha. Bar waa baay'ee baadhannee jirra. Nu waa aajaa maaliin qabnu aajaa angoo aajaa maa wallahi ana akka rabbi nu beekamtis hin barbaannu waa tokko wanti nuti barbaannu. Garuu maa inni ichi munjaraa unaa mixmixaa bazzaabbaa jedhanii beektee waa baay'ee walirraa tarkaanfannee waa baay'ee garaa bal'annee jiraataa jirra jechuudha. Asuma bakka jireenyaa kana keessa waa meeqa jira. Astaghfirullah. Ani beektee akka rabbitti jiraataa jirra hundi keenya iyyuu meena dhiisi. Waa hundaafuu habuun jedhe jiru. Warroota ijoollee keenyaan amma fakkeenyaaf suuraa ijoollee keenya warroota ba'anii waan kana haasa'aniif suuraa jira gad deddeebisu. Suuraa gad deddeebisuun muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed iyyuu suuraa isaa gaddeeffamaara. Kanaaf bakka hin kenninaaf warra kana Haqa dubbachuudhaan wanti nu deebisu hin jiru nu barbaadan suuraa garagalchuu dhiisitti waan barbaadan taasisan waan barbaadan bakka hin kennu kana keessuma isa qabsoofte waan ilaadha gahe dheegee qeeransaa hin qabina qabdanummoo gadi dhiisinaa jechuudha gahe jecha abbootii keenyaati kun dheegee qeeransaa dhaqanii hin qabanii hoggaa qaban immoo gaduma hin gadhiisani maaliif iyyoo achi deebis nyaata waan ta'eef gurbattii kana erga qabnee takkaan gurbattii hun dabaltee nu ajjeesuu takkaan immoo nu si ajjeesine biyya nuuni haaraa dhabamsiisuuf takkaan immoo dhuftee dhiifama gaafachuudha. Kana waa sadi laa karoorri keenya sadi. Akkas. Rabbiin nu gargaara. Rabbiin haqaa wajjin jira waan ta'eef rabbiin nu gargaara. Haqaa wajjin hin jira beektee. Bakka jirtanii yeroo sagaddan yeroo teessan yeroo kaatan du'aa'ii godhaatii fi mucaadhaaf illee mucaan musliimaa nama laa ilaaha illallah jedhu isin ajjeete garuu Yahudaadha. Yahudaan gara jabeenyi Yahudaa gaasilas beekamaadha. Garuu haa ta'u malee amantaa namaa tuquun ta'in mucaan garuutu amantaan na keessoo kun wannaa qabaate akkasitti dubbiitti nammeessu inni addadummaan mana keessaa fudhatee dhaqeessa suusa Afrikaa wanti mamusi kallattumaan isa laallata dubbiini walumaa galatti iyyuu yeroo sagaddan yeroo teessan du'aa'ii godhaatii fi ijoon mucaa biyya jiruu fi akkasumas ijoollee keenya tokko as keessaa wantoota garaagaraa haasa'anii warra sanaaf illee jajjabeessaati karaa keessaati walitti maatii tokkummaa keessan jabeessaa waan hunda keessatti tokkummaa keessan nama narrabsinaa ganda namaa tuqinaa nama tokko mucichuma yakana raawwate namni tokko immoo artistoota ta'ee feesbuuk irratti waa maxxansa taanaan kallattumaan amma mataa isaa gad deddeebinee waan dandeenyu irratti cafaacafnee maqaa isaa balleessan namni tokko artistoota ta'anii maqaa feesbuuk irratti waa'ee Mohammed Saidi waa barreessan taanaan waa'ee caalaa bultumee ilaallatu. Waa'ee caalaa bultumee keessaan qabu barraa taanaan nuti ammas taanaan akka to'annaa irratti akkuma maamusheen humna dhiifama gaafachiina jiraallee dhiifama gaafachiina kun beekamaadha. Jarris nu tuffachuun ni isa nu simbolikii kee jiraatti mul'isu jechuudha. Akkuma kana baxxaa'ee wal baxabbaxaa jiraachuudha barbubbiin. Akkuma bassootti wal baxabbaxaa jiraachuu. Kanaaf obboleettii kiyya hedduu si galateeffadha hedduu tokko si galateeffadha sagalee kiyya hawaasaan naa geessee sagalee kiyya uummataan naa geessee dhageessuu keetiif baay'ee tokko si galateeffadha. Yeroo baay'ee leviidii galatoomii waan ofi jiraadhu abshir. Jajjabaadhaas warri dhiiraan wajjiniin hin boo'ina yoo sin boossanu nummoo dadhabnaa beektee sin garaa shabboodhaati deebsii lafa bu'u qaba. Abshirumaa jajjabaadha. Waan qabdan waggaa takka ilma tura malee caalaa bultumeerraa gadi hin buunu halkanii guyyaa gadi hin buunu caalaa bultumeerraa ilmatti barreessine ilmaa gatteenya maaliif jenna waa'ee caalaa bultumee ammas taanaan dura dhaabbanna caalaa bultumeetu dura dhaabbanna caalaa bultumee Oromiyaa keessatti hin socho'u walii gadi. Ayyee abshirumaa bakka jajjabaadha. Ayyee nagaan turtii gaarii baay'ee tokko si galateeffadha. Abshiraaf jaafir keenya nuti jiraadha. Qeerroo Oromiyaa. Esa jirta Muniro. Wallahi dadhabee jira jamaat halkan mataan nunaan nee ha'uuzu billah.
والله نمانيس ولتين بوتو نمنيس سين الربسو آتيس نمان الربسيتو بق أنا قوم كيتين جرات تابيكتي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكم منير كم نجامي وهي نار في تيمر وتمني مرة متك فتاجي فتاجي سوري أنا ميلاي في أنا قبرت تيجي نما نرفي نما قراني إيه والله يو نقعد بتي إيه وانت ما سيفودة مالي سيفودة ربيتا نتي ولما ناسي دبي tana dubbanne dubbin tun karaa qabachuu qabdi jennee nuti manguddummaan seennees haqallee dubbanne أكس itti arrabsamnee dubbii Maamad Sa'iid kana dubbii caalaa bultumee kana أكس yeroo إيه dheeraa isin hojii dhaabbannee haasawaa turre nuti. Isinillee gandan arrabsina isinis gandan arrabsina jennee isin gidduu seennee dubbanne amma waa lamaan dubbadha waa'ee caalaa bultumee takka waan irra deddeebi'eef jechaa fi waa'ee OMN takkaan dubbadha. Caalaa bultumee dubbii ciroo dhumte. Dubbii ciroo dhumte jechuun abbichi wanna kana raawwate as bahee gumaa kafalee jiraami. Dhugaa waliif himne. Nama isaa hojii ajjeese ni beekami. Hime maqaan jaarsolii waamani viidiyoo dhageenye Dhagee bar. Namni maaliif barbaada ni beekta? Namni ammaa tana maal barbaada ni beekta? Wanni amma jechuun sirrii amma namni ani amma jechuun waan fudhachuu ati fudhachuu qabdu nama lama ganda wantarra ni jira South Africa ijoollee caalaa bultumeerra ganda caalaa bultumeerra manguddoo nam lama jimmaarraa manguddoo nam lama naannoo cufarraa fuudhanii maamush teessisanii akkasitti direct nuuf haa dabarsan namooyyuu akkasitti dubbiin tun Facebook tanarraa ni dhabamtiin jira akkam jetta Malif manguddoon ati yoo laal shakkii akka keessa numne ammas laal waan bareedaadha kun amma kun ragaan dhumtee jirti bar waan dhume lafatti waan dhume kun waan jiru waan ifa jiru bakka dhume amma fakkeenyaaf maamushirraa hin dhageenye mangudduma hanqa jimmaa saniitiitu waan kana dabarsee jechuun kanarree illee akka hudii baqa qulqulleeffatan jechuu keessi galee shawarraa harargeerraa nam lama namni shan namni jaha dhaqee maamush kaayee viidiyoo qaratsanii aboo nuti akkana jedhanii uummataaf ifa godhu dubbii gabaabaa asirraa wuxuun feesisu amma booda maaliif abbichi dhimmaatu ni jiraame sana agar aadii erbuu beekan hadiyyaa jechuun gadaa nu jala nu daran isaanii ndaawam gadaa jabeeffata erbuu seenee haaqasan ani caalaan na hojii jira kunoo uummata caalaan na hojii wanta ji'ee innummaan afaan isaatiin manguddoon dhayqanii akkasitti nu waraabanii akkasitti nu dabarsan jechuu san boodaan dubbiin tun dhumatte namni asirraa wacuus Muniir haa ta'u Takkummaa haa ta'u Bilille haa ta'u Aslii haa ta'u dubbii san akkasitti aboogaa dhiifamaa wanni kun illoon nuti akkasii ja'anii namayyuu akkasitti ni fudhata jechuu kiyyaa nama yaada mataa kiyyaati asirraa geewu nama godha South Africa nam shawarraayis nama namni kuni Muniir ergasii sumanu naftiyyaan keenya beektu akka mucaan kun ajjeese akka ijoolleen kun walii galanii mucaa keenya ajjeese didanii jaaf maal na'u caalaan akkasin godhu may baduun akkasin taane maal hayyee osuma beeknu iyyaa turre rabbiin dhaqaa akira irratti haqa nu baase ammas didanii ofirraa akkasuma gufachuu barbaadu beektee ammas dhiisi ammallee mirkaneeffachuudhaaf namni afaan namarraa barbaadanii beekta nama isaatiin nama shawaanni jirtii bara achi keessaami nam lama fuudhanii aboo kunoo caalaa bilisa si godhu caalaa bilisa ka godhu raga yakkamaa godhus raga akkasiimi Khalid Faisal isaan sadeen dhaabanii irraa waraabanii manguddoon kunoo dubbiin achirratti dubbiin amma booda waan Facebook irratti dhabamte jechuudha lufarratti buute san boodaan waan ta'u isinii beekaa manguddoo biyya keessaa jechuudha ragaan sanii asirraa dhaabaa wanni hojjechuu qabda wanni isinii dhaamu shawarraa nam lama wantarraa nam lama arsiirraa nam lama fuudhanii yaa Muniir nutu jaarsummaa waamatamu lakki isinii miti bar
Nyaanni kee bareedaa ta'e naagalee jira. Bar ragaa fi siin amma fakkeenyaaf mana murtiitillee yoo dhaqee ma fakkeenyaaf sadeen ragaaf dhiyaata jechuudha. Dubbii fi siin jee bar. Akkasi Araaraaf ta'us nuti bar caalaan keenya. Caalaanis nuti lama dhabuun feenu amma barisinis caalaan nuuf ajjeefamuu nuuf hidhamuu jechaan turre dhugaa yoo feete. Wanni jaa jiru behee dhiifama haa gaafatudha. Dogongoreedha. Gumaa isaa haa fixatu. Akkas jechaa turtan malee illi huma malee isi kaayoon keessan ka duraa sanuma bar maalii fi waakkataa maa sobaadha. Akkasuma jechaa saniif ammaas nuti wanni jaa jirru maamush san as bee viidiyoo waraabee manguddoo biratti dabarsuu qaba. Isaa waliin nu naqeemi akkasi addaan nu haa baasu. Okay, tan asirratti hin dhaaba. Ta'oo OMN-tiin as deebi'a. Ta'oo OMN-tiin as deebi'a. OMN-tiin komachuun sirriidha. Namni ni komata. Waa lamatti nama waa lama. Waa'ee Maamma Sa'iid irratti yooniin wanna kana dabarsee hawaasaa waliif bu'aa kan jiru yoo ta'e. Mucaan tokko maal jedha? Munii mucaan tokko maal jedha fakkaata? Kana kalammadaa garuu ani Munir waa'ee gogi ani South African jira na ergi sanuu jedha manuma farshoo sanaa jedha bakka Mahammadiif caalaan Mahammadin ajjeese sana moo qoy seensi samme atu waan gudii gaafa sana arguun viidiyoon qoy sirkaan nabamtu maal jedhu dubbadhu mucaa tokkotu beekte ani jedha Afrikaa kibbaan jira na ergi sanuu jedha manuma farshoo sanaa mana farshoo na ergi jedha maal natti muftarii maammoo teenye ollee bullee maraajii dhageenya amma maal natti mufteemu mee ati fixatri yaadde waan dhume barisin dubbii dheeresuu jirtani waan dhume nimichi abichi dhimmaatu asoo jiru Facebook irraa iyyuu qabdan dheeytanii viidiyoo waraabe anaa fi ana zaakkana waan akkana goone dhiifamaa bakka jee eega namni kijiba jaanii giggim jaan masrajaa qabdan as baastanii addunyaadhaaf dabarsu dhume gaa bakka kan hin beeku kana boo namni sin amanuu dideemi maamushuma san qabaate as fidaaha bakka dhume akkasitti dhumteetan OMN maamush harka keessaa baafate abbaa wajjin jiru saaxilee ammas immoo maannin siin jechuu barbaadu enga derga jaarsummin kan maamush dhume intinaallee maanno Faysalillee mucaan jimmaa suni ijoollee keenyatti jaarsolii waan argaate jalaan ergachuu eeggalee jira. Jala waltumee Facebook irratti beheeti waakkateemi Facebook irratti bee waakkateemi Abtaamuu Lammuu fideeti waakkateemi live irratti bee viidiyoodhaan. Bari ayyaara jara sumbii yaa rabbi. Akkasii waakkateemi akkasii waakkateemi dhagee ani yaada bareedaatti siimuu jira waakkateemi maamushis wanta viidiyoodhaan waraabe ati na hojii ajjeeste jee posti godhaa bakka akkasitti uummanni addunyaan haala geessu eega wal sattaruu dinne eega waliif amanuu dinne. Maali ummanni bara kana caalaa maala viidiyoo maali eeggatare hanga dhufe akka kana akka biddeenaaf intinaaf fidee afaan duukaa barbaadamu yaa Munir dubbiin ifa jira bar waan wanti tokko irra diddibane. Maal jaanibeeti Oromoon maal jetti jaarsa hararra kaayan waan himatu haa dhabu ol na kaasi ukana kaayi uka kaayyatte. Wanta goote hararra keesse sanboota hangeessi hararra keesse waan himatu haa dhabu waan jiraa hunda ragaan viidiyoodhaan nuuf haa galliqeeffamu warri manguddoo asoo hin taane warri gocha kana waliin godhe bakka dhumee bar fudhadhu tan alla qaaraati natti. Kan isaa jaarsummiidhaan biraa galeera akka shariyaatti nu tokkoffaa Munir waan tokko ibsu kan hin barbaadu shariyaadhaan amanna. Akka shariyaatti tokkoffaa lammaffaa akka seera Oromootti fixatee maamush. Namni shariyaaf seera jala dabarfatu hin jiru. Kabraa immoo warri didee mormu gaafa dhufe mormaan bahee dubbiin kan jara kana akkamitti deemaa jira beekte. Namni tokkotu beekte ebeluun ulfaa jedhee ka'e lakki ulfaa miti jedhee shakkuu maannooti as ba'a malee inni qotuu keessa deebi'aan deemu jira namni keenya. Anjaraasuma kan ulfaa sana beekte guddataa dubbiin ifuma ba'aa waan deemuuf wanti maamush viidiyoo waraabee gadhisuufis hin jiru
wanti uummanni kana caala ragaan isa Sanimiti. Laal Bilille wanni ni yaade jiru wanni ni fan sinjee simu mana murtii takko gisee dhiyaate. Mana murtii takka namni tokko gisee dhiyaate. Ragaa fiti sinjaami. Ragaan eenyu fi eenyu yoo caalaa wakkate jechuudha. Manguddoo irratti haa ta'u yoo caalaa wakkate Maamushii fi Khaalidii fi Feesaliimi isaa waan biyya fagoo jiru jechaaf saniif afaan isaanirraa indirectii asoo hin taane afaan isaanirraa isaan sadeenu akkana nutiitu wajji caalaan keessa jiraa jedhanii dabarsuu qabanidha bar. Kun salphaa bar. Jaarsummiin sun eessaa fidaniiti kan maqaa caalaaf Feesaliif Khaalidii waaman. Ni jira bar. Ni jira. Amma unkaan ummata Facebookii dhiisiiti mana murtiitiifu yookaan abbaa gadaatiifu araaraafu wanni feesisaa ummanni wajji jiru san yoo ragaa itti bee. Ati amma fakkeenyaaf nama anati yoo na biratti namni si jeese namaan ani himeefiitu ragaa bahamu anaan ragaa sii baha. Yoo namni na bira si jeese anaatu ragaa si bahamu nama ani himeefi ragaa si baha. Asitu ragaa natti baha. Sani Maamushii fi Feesalaas manguddoo irratti daqiiqaa lama haa dubbatanidha bar baqa tanuma bar waa hundaafuu dubbiin dhumatteedha bar amma booda namni asirratti haqni keessanilleen ni ba'a elloon tokkummaan wanni haasawaa jiran elloon dhugaadha namni sadii ragaa itti baanaan bakka dhume sadeenuu ni jirani akkasuma bar lubbuun isaan beekuun ni ajjeesuun isaa. Caalaan akka mucaa kana ajjeese wajjin nyaatee ka'e tiriirraa xarruf godhe nyaate maaddii tokkorraa nyaatee ka'e gadi ba'ee kan akka waraabessaa cicciree nyaate qalbiin isaan beeku nafsiyyaan isaan beeku waraabessi isaa nyaatu abboo bismillah. Bara amman bar wanni san manguddoon dubbatte dhugaadhaa sobaa miti jechuun kiyyaa miti garuu ummannummaanuu wannummaan girriin kunuu fi dubbiin tun haa dhumtu. Daqiiqaa lama ummanni sadeensan mana murtii yoo dhiyaachuu dadhaban sagaleedhaan haa dabarsanii viidiyoodhaan haa dabarsanii manguddoodhaaf yoo Facebook irratti kannine manguddootti haa kannanii dhaabar. Yaa Munir amma dubbiin girri ni gaa waaminaafne nuugaa bara baraantummaa makaamootti kun haa qabayee araarris bu'ee maal jedhee gaafuma du'aa argine fireenfaa argine kan keenya girriin garaa keenya keessa inafu hin badu beekte yoomillee girgirin garaa keenya keessa atuma gadi baane akka kana iyyuu dhiifnee iyyuu garaan keenya yoomillee madaala hin qooru madichi. Maaliif baay'ee wanti kun miidhaa isa gad fagaatee nu miidhee. So walumaan dubbachuu jirra walumaan nu miidheemi takkaa nuti asuu arrabsamnu asuu wanta waan meeqa jennu walumaan jirraami. Ati faa maaltu singee ana maaluuf naaf hin geenye Oromoomi kanis Oromoo jidduu laalu sababa meeqatti narrabsa. Diina walirraa deebisa malee eessatti wal qala eessatti wal ajjeese. Nuti yoo tokko maaliif silaa utuu maamushillee orma osoo maamushillee Maammar Sa'idiin ajjeese yookaan yaa wajjiniin du'a yookaan immoo irraa deebisa yookaan immoo yoo didellee iyyeessee irraa deebisa malee ajjeese hin qabu. Ummata hubannoo ani haasawni kiyya kun ummata hubannoon harkanneensa ati si ati hubattee jirta. Garaadhaaf jiraata uummanni yaaki wallahi mucaa ummataaf hin ibsaani. Ragaa nam sadii jira akka caalaan wanna kana keessa harka qabu nam sadii jira jedhameemi manguddoon dubbatte. Sadeensan eega lubbuun jiraatan eega addunyaa kana gubbaa jiraatan as bahanii haa dubbatanidha anje amma kun badiidha. Ammoo namicha kana nama qulqulleeffatee harka isaa saamunaadhaan dhiqatee dhiigarraa qulqulleeffatee mana ofiitti galee uummanni isaa footu jedhee uummata jimmaarraa harkaan gadi jedhee nyaate deebinee nama kana immoo bakka xurii sana immoo qulqullummaa sanarraa finnee itti cuubnu inni fixate bas otoo ajjeese illee hanga ta'e gara saatiin nu saaqee jira jechuudha. Amma kan dhiiga keessa gangalataa jiruutu. La san qulqulleeffatee jira ragaadhaaf dhaabbadhu gaa ragaaf rakkoon qabu kun. Wayi muni. Ragaa isa kamiin gaafata? Ragaan isa kamiin gaafata? Ragaa ba'ee dhume ragaa isa kamiin nu gaafata? Bilis jaarsolii isa kamtu. Ani bara amma haasaa dheeressuuf barbaadu jedhee morma jaarsummaa achi keessa taa'aa jiru nama tokko asirratti fide affeeree intanaadhaan maanna'u sagantaadhaan fide asirratti gurraacha. Mee dubbii tanakin booddee waanuma irratti dhuftu waan amma siin jeetaa nagaruu. Manguddoonis godhaa jirti South Africa irraa maamushii fi ijoollee
walitti sagantaa qabatanii jiranii viidiyoodhaan waraabanii haala jiru manguddoo biyyaatiif erguuf deemanii waan quba qabu jira saniifin san boodaan namni asirraa afaan banee nu arrabsaa tures gaafa san warra ofii nuun jedhu kanumaan jaanii sanuma yaadni kiyya. Ana amma simaati ragaa jetteef malee ragaan dhumeera. Ragaan hin barbaachisu kana caalaa. Ragaan nama sadiitu barbaada. Mana murtiilee yoo dhiyaattu ragaa nama sadiitu barbaachisaa beekte. Ragaan kana caalaa wanti barbaachisu jirutu ragaan barbaadamellee. Jajjabeessuuf ragaa san jajjabeessuudhaaf ummata san yoo dubbasnes rakkoon qabudha yaada jiru sanuma lammadaa waan OMN jechuun isin biraa ni qabaa wanta maali damee ni qabaa. Jimma keessaa moo? Engada manatti kennine garuu amma fudhannee madrasaa quraanaaf dhibbanatti. Okay. Amma fakkeenyaaf ani OMN tuni haala laalee. Dhaqee waraabeera ba Mohammed eenyuti kan dhaqee waraabe gaazexeessaa. Qubaan qaba. Amma ani waa'een komachuu mirga qabna nuti wanta waan miidiyaa hawaasaa ta'e jechaaf fakkeenyaan siima dirree dhawaa quba qabda torbee tokko lolaa deemuu ture. Waa'ee uummata komentii kana titas naanna'e komentittis naannaataa bar arraba si barsiisa garuu hedduun hin danjeeyini arraba nama barsiisa. Amma dirree dhawaa damee qaban. Torban takka guutuu miidhaa namni ajjeefamee namni hidhamee namni waan meeqatee namni 300 dhukkubsatee addunyaan guutuun gabaasaa jirtu oofisni isaa achi jira dameen isaa oofisa qaba. Daleeduu osoo hin taane oofisa qaba. Achuma keessaa guyyaa tokko waa'ee rakkoo dirree dhawaa hin dabarsine. Awwaan ta'eef hin beeku. Godina Jimmaa fudhattees hin dabarsu. Indaa'u damee qaba. Indabars amma rakkoo godina Jimmaa. Anke jedhama jawar biyya deemu kanatti kennan ammallee eebbifamee bayeera ta'een beeku garuu amma hin ta'u. Erga rakkoo keenya gabaasne erga waan achi keessa jiru gabaasne maal gochuu intina daawwannaadhaaf itti kennanamu. Amma Jimmaa kanaas misoomaa takkaa isaa Jimmaa haasa'uun jiru isaa rakkoo sigmoosan nama hanqa warri keessanillee hidhaate seenan. Akka viidiyoon warri kibbaa roorroo dila san guyyaa tokko namni bara akkuma gaafitti illee wanta jaa arkeetiin jira. Egaa waan kana beekte waan kana OMN itti akka dabarfamu irratti hojjetamaa ture beekte. Nu keessaa namni hayyuun tokko ka'ee OMN waan kana keessan galchinaa jedhe. Maaliif jennaan ka'ee amma erga nu deemne waan kana qindeessine waa hunda akka gabaafamu goone kaane gara tokko nama waan tokko argannaa nu jalaa fashaleessaa. Diina nutti baay'isaa. Waa'ee kanatti wallahi dhugaa rabbi isaa ammata ni yaadachiifte kana jedhe. Qindeessine gochaan gaafa sana gadi ba'ee iyyaa jiru sana akka OMN irratti gadhiifamu qindeessinee finne kaane dhiisaa jennee deebine jechuudha. Maaliif ergan waan kana deemnee OMN dhaan waliigallee haasofne akka nu gadi gabaafamu yoo goone asiimmoo wanti tokko baalaansiin argamna shartatti jedhe nurkaa baay'ee achirratti naqaalee dhiisaa jennee beekte. Aboo wanni akkasiin dalagu. Viidiyoo dullatti saaxiluudhaan dhabamsiisna malee dhooysuunii miti. Viidiyoon dullatti godinaa fi aanarra jirtu yoo hin saaxille akkamitti ummanni booda bar fincila akkuma wayyaaneetti hadhaawee ka'a. Laakiin jalaadha yoo saaxilan furmaanni dhufa. Kaleessa anaa sigmuutti ani amma maal ati anaa fi ati sababa ati information sirraa fuudhaneetti waa'ee anaa sigmoo gijeen haasa'u ijoolleen teessan namni kanatti duule. Ati maaltu singee ani Oromoomi waa'ee Jimmaa haasa'uu hin danda'u Oromiyaami. Akkam singalchine. Ilaaladii kana namni keenya gawwoomaa jira. Mirga fi dubbachuun Abiy irratti duuluu miti. Mirga fi dubbachuun Abiy irratti duuluu miti. Kana hubadhaa. Abiy warra ergasi kaadhima mallasi faayilamaaramtu akkas hojjetaa jira. Badee amma bara waa'ee Abiy miti kun. Dullattoota warra bakka sammuun dhaabbate jiru miti. Saaxiluudha sanka. Saaxiluu san. Yoo saaxillee roorroon namni hammaachaati Abiy irratti nama kaasu jechuu bar. Usuu jechuun Abiy irratti namni hadhaawee akka ka'u jechuudha bar. Maaliif waggaa 27 namni hadhaawee wayyaan irratti fincile. Sanuma jechuu bar. Saniif saaxiluu qabaa. Rakkoo Jimmaatis gabaasuu qabaa. Waan miidiyaa mana manatti ijaarranna yoo rabbi jedhe abshir.
akkasiiti dhaggeeffadhu siin jaan ijoolleen wanni Muniir jaa jiru sirriidhaati sirrii dhaggeeffadhu siin argaan jira wanna kana hojjedhaati yoo isin hojjenne nuti hojjechuu dandeenya nuti quba qabna ummanni sadeensan waan jiru hunda manguddoodhaaf ibsanii manguddoo Itoophiyaatiif erguun dirqama isaaniiti alaa tana xamxubee bakka inshallah ichi jajjabeessa ummata cufaaf garuu ummata cufaadhaaf baatanii deebisaan deebisina ummata cufaadhaaf Muniirani dhaabee waan kanarraa dubbachuullee bakka addaan kutee ture hadda akkamittiin beebeetti nan rifadhe nuusa du'aa keenya sanu jalaa ajjeefame filee soo gubannee mataan keenya gadhiisee jiru እንደገና አብይillee ganaa caalaan ajjeesa እንዴት አባቱ ነው akkasitti kan gadi ba'ee waan kanarraa dubbatu ni sammuun qabu Abiyyin kan ajjeesisu namicha sadaqe dallaasaa ijaaru seemu Laki barkuni ani marata hundaadhaaf gizee deebisaa deebistan hojii yoomsaa ta'u jenna marataa cufaadhaaf hin deebisina isin hojii lafarra bu'e hojjedha lafarra bu'e ilaal hojii qabatamaa asirratti iyyuurra asirratti sagalee taatanii ilaamee dhugaa keetii asirratti iyyuu iswaa asirratti ni iyyine dhugaan keenya silaa ba'ee ba'u No, iyyina miti bar iyyine beechu ya bar barsantii sagaltamiyya iyyun gaariidha nama keedammeeffata nama keedammeeffata garuu barsantii takkallee ta'u dhaggeeffata Muniir ani ana dhiisi ijoolleen keenya gaddumaan qulqullu haqa walitti moo'ee sumummaan qabu erga jarri fidanii du'a mucaa kanaas Abiyyin illee gandatti nu galchanii andi soo hin kaa'unnaan ittaayyaa والله سما والله نمني توكو عن بق اسكي نغا نو اصلا ابي ايتوبيا طبعا نمني كنتم اما نمني انا اما يو دغمر بيجي على مالتول قبسي سغنا نيلا جس تعالى جدو وند نو سكان Bilille شنيبتي ati disi amma fakkeenyaaf anaan nama gandummaa naan jiru jira hin qaanfatu laakiin akkamitti amma fakkeenyaaf ani rakkoo jimmaa akkuma ijoollee jimmaa teetiin haasa'u quba qabda. Maale akkuma ijoollee baalee teetiin haasa'u. Wallagga akkuma ijoollee wallaggaa teetiin haasa'u. Nama akka kiyyaa kanaan iffaarsuufi miti. Akka kiyyaa kanaa gandummaa ani ganda kiyyaa quban qabu. Oromoo kutaa 11dhaan wal qixaan wajjin. Rakkoo wallaggaa nama akka kiyyaa mormaa jiru hin jiru. Hanqa shaneedhaa, ati Gitaachoo Saffaadhaa, ati Soomaaleedhaa, ati Maarreedhaa hanqa jaanii. Ta jimmaa tanaas akkasumatti ta godina baalee namni akka kiyyaa qeeqees hin jiru. Godina hunda seenee rakkoo nama kiyyaa akka ganda kiyyaa osoo hin taane akka haadha abbaa kiyyaatti akkaniin haasa'u ati gandi kiyya eessa yoo jaan namni nan beeku baran irra guddaan. Wallahi nan beeku maaliif? Laani akka nama dhuunfaa tokkotti baay'een si galateeffadha Muniir. Ani akka nama dhuunfaa tokkotti baay'een si galateeffadha maaliif dhimmi kun dhimma kana laallata uummanni kun kan eebeluuti kun kan kanaati jettee takka adda baaftee hin beektu. Bakka kana uummanni tokko miidhamee yoo siin jedhan gadi baatee irraa dubbachuu hanga dandeesse irraa carraaqaa dhugaa dubbachuudhaaf bakka haqa namaallee maallaqa walii guuree maallaqa walii guuruudhaan gargaaruudhaan godina san cinaa takka addaan baheen jiru afaan qofaanii miti garuu ana kanaanuu takkaa ganda kutaa 10 takkaaf dubbatu ija tokkoon gandummaa qabdanaan jaanii sarrakkoon qabuu irraan laalini ati hojii ta'e uffadhu wushoochu micuhu gimaluu mihedaal jeemallas. Akkas gimaluu numa yoo sibira dhufan gizuma takka gaallee irraa ajjatee baca godhaa saniif ittiin dhiyaatu numa iyya malee anchi siraashin sirii hojii kee hojjedhu iyyi sagalee ta'i din sagalee harka 199 yoo hiite parsantii takkallee ta'u lafatti hojjetamuu qabaa kanumaafis hin jee malee iyyuun kun jecha dhugaati nuti itti yaati والله لو تجرا وفي موديسي لسوم ترفالن الحمد لله رب العالمين يا ربي جديت مجرا غرو حيونو تقمنو دوتين فرقتين ابان بربادي انغو سافرته جهنم مغلو مله ابي ميموتبت مكنات يندم انغو دانتلته انغو دانتراتا انغو انغو بركي سافمت انغو دا جدني چالانا جيس بابا دكتور ابي namni tokko Dr. Abiy akka mootummaatti yoo qeeqee wanta jee anaafate amma fakkeenyaaf ani siyaasa Abiy akka siyaasaatti siyaasaan kiyyaa fi kanaa qeequu mirgaan qaba bakka wanna kana sirreessuu qaba wanni kun wanti karaa kun nun baasne karaa meeyxee karaa deebi'i
kun it is easy jibeensan jam jibbisantiin fudhatin ani amma fakkeenyaaf maraaraan deeggare waliin ta'e in qeeqa malee bari nan rabsitu shaku kan du'aawwanu maal godheen bakka isaa cillimmi badu andee akka kana amma walitti daafatu wanta ilaati akka kana amma walitti daafatu isa jibbuu dhalaatummaa fi isa qeequun garaagarummaa qaba siyaasaan isa marmuu fi isa hammeenya isaaf barbaaduun dogongora kun akka siyaasaan sirna isaa anamma nama akka sirna isaa Abiyyi qeequun jiru garuu akka dhuunfaatti nin jaaladha akka dhuunfaatti akka namaatti nin jaaladha akkasiin siyaasaa isaa aboo siyaasaan isaa kun naaf hin taane siyaasaa warra wanni Dr. Abiyyi wanni ittiin haadhaamtu suuta jedhaan rajjetan yeroo akka argan nama Dr. Abiyyi wanti ittiin haadhaamtu siyaasaa warra soddaa kana nurraa dhiisii kanuma nuti yoo kana nurraa dhiiste bar inni bar bakka kanatti Amaaraafis Oromoodhaafis Tigreedhaafis ummata maraaf nama dhaabbate Abiyyi Oromoo qofaaf kan dhaabbate la akkas jechuu kiyyaa miti waan tokko beeka Oromoon akkasii miti amma fakkeenyaaf Tigraay sirna naannoo Tigraay sirna kophaa qabdi Oromiyaanis kophaa qabdi Kibbinis kophaa qaba naannoon Amaaraatis kophaa qaba gaafa mallas akka Itoophiyaatti waliin qabna nuti wanni jedhaa jirru akka Oromiyaatti sirna nafxanyaa nu keessa naqini akka Itoophiyaatti akka waliigalaa waliin bulla akka Oromiyaatti garuu akka sirna Oromootti akka Oromoon feetutti naannoon Oromiyaa Shimallis kana kajajaa jirru malee nuuf gala amma Abiyyi garuu jaalattuu jibbituu xiqqasho kara soddaa kana achi maqee jira saniif xiqqasho nurraa dhaabbadhuuti hadii darra deebi'ii si jaalannaa tanatti naadhaam jaraaf warqiidhaan asfaaltii hojjetee fi warqiidhaan intina adda deeme nafsi shay ilaalcha keenyatu akkasitti madaale malee inni waa tokko wanti gara jiraatti addaallee amma fakkeenyaaf hayyoonni addunyaa guutuun hayyoonni addunyaa Yaayaa Bashiir Jawar Mohammed hayyoonnummaan Profeesara Mohammed Hassanii Mohammed Buudee kun cufti maal jaan Dr. Abiyyi hadii darraa maqaa jira yoo hin qeeqne warri dhageessa warri angorraa afaan bu'u qaba jedhuuf warri amma ofii jaraatiif maqalee oolaa guyyaa dhufanii miidiyaa irratti afaan oolan halkan maqalee dhaqanii Geetaachoo Asaffaaf intinaa wajjin mari'ataa dhufanii biyya diiguudha. Geetaachoo Asaffaa kuni Geetaachoo Addaa kuni meena dhagaye wanna tokkoon si hima Geetaachoo Addaa kuni dhaaba Abiyyi moo inni dhaaba Baqqalaati. Garuu maal gochuu achi deemanii jira wajjin makkatan dubbiin maal deem Abiyyi fi Geetaachoo Addaan garaagarummaan isaanii maali? Dhaabni isaanii tokkoomi? Abiyyi dubbistee fi Raddaa dubbistee? Abiyyitu erga jennaan achi deemanii jedhaaka. Abiyyi irratti qabsaa'uuf deemanii. Geetaachoo Raddaatii fi Abiyyiin garaagarummaan qaban waliin ta'anii hiree biyya tanaa waliin murteessan. Oromoo fi Oromoo walitti akkasitti hin fudhatina. Geetaachoo Raddaa yaadigi. Munir dhugaa dubbachuun jechuudha firooma hin kutu. Akka hayyoota feetu waan feetu fiti. Namni tokko jaallatee jennaan Abiyyi bakka sana kan taa'aa jiru hin jiru. Abbaan barbaade halkan deemee maqaleetti waan ta'e mari'ataa dhufee bulee dhufee ganama dhufee Uummanni maqaleessan paartii isaanii eenyuudhaan jeeban. Mana bulchuu hin danda'u addaame. Uummanni maqalee keessaa dhiisa amma siyaasaa paartii kanatti waliif hin galluuti. Amma ani kanis hin jiru. Amma fakkeenyaaf paartii biraati jira Tigraay keessa paartii Abiyyi mormitu. Gimtii PLF Geetaachoo Raddaa faan yaadigi isaanii filateemi Abiyyi isaanii filateemi isaanii Gaaffii tokko si gaafadhuun waa'ee poolitikaan beeku kuni laallatu. Garuu akka nama tokkotti immoo gaaffii tokko si gaafatu. Abiyyiin bakka sana jiraachuun isaa amma Geetaachoon Asaffaa yookaan Geetaachoon warri kun hin fedhu. Bakka sana Abiyyi jiraachuu isaa hin fedhu. Deebii kana qofa naa deebi. Geetaachoo Asaffaan dhiisi inni yakkamaadha. Geetaachoo Raddaa jeega amma san dhiisi yakkamaa san. Abbaa barbaade naa waan jara keessa warra angorra jirus warra angorraa bu'es Abiyyi bakka sana jiraachuu san hin fedhu. Deebii tokko qofa naa deebis. Hin fedhu yookaan hin fedhan. Addaan naa baasi uummata kana warra yakkamee afaan naggaxee baantu immoo paartii TPLF baanta. Amma jarumti amma paartiin Abiyyi filatee jiru kuni TPLF nan jeega. TPLF Abiyyi akka achi taa'uun fedhu moo hin fedhanidha TPLF. Ayyee yaanni jarri dirqiitti taatee jennaan fudhatanii jiru malee innaateen yaa gabbaa hulluu abbaatee na jedhe jette intalli
Okay, akka nama siyaasaa tokkotti, akka nama siyaasaa tokkotti, akka nama siyaasaa tokkotti. Jara wajjin mari'atan. Maal gochuu achi deemanii mari'atan? King of King jedhe pirezidaanti Mohammed. Maal gochuu achi deemanii? Nifin deebisa. Amma ani gaaffii guddaa natti ta'e nama naa deebisu okay, Dabratsiyoon jee, Geetaachoo Raddaa jee, uummanni kuni koree jiddu galeessa mootummaa yaaddigi jechuu. Abiyyoo ODP'nis 9 qabdi, isaanis 9 qaban. Uummanni kun faca'ee jechuun mootummaan tun diigamte jechuudha. Abbaa Icaayyee fi Geetaachoo Asaffaa shiftaa akka wantaatti fudhadhu warra Ipiidiyoo dullattiiti jechuu isaaniif jechuudha. Uummanni garuu hayyuu keenya nu waan qabnu goota keenya jennu shiftaa bara maaliif gochuu dhaqanii mari'atu? Maaltu jira achi? Waamichi waamamanii mukaatti wayii jira. Geetaachoo Raddaa moo? Geetaachoo Raddaa mootummaa mar. Hai mootummaa biyyaatii bar biyya inni 36 biyya kana bulchuu keessa isaa fi Dabratsiyoonii fi uummanni 9 san keeriyaatii fi kanneen Abiyyi wajjin aangoo walqixa qabanii bara paarlaamaa ta'anii koree jiddu galeessaa biyya tana bulchaa jiran isaanii maaliif wal dogongorsiisna isaa akkanneen hai maaliif deemanii isa bira deemanii isaa Geetaachoo Raddaa garaagarummaan isaanii maal kunis yaadigi kunis addee waa'ee jaamaami Geetaachoo Raddaa dhisi warra afa naggate shiftaadha inni san Geetaachoo Raddaa jiru warra Finfinnee dhufee Abiyyi wajjin murtii yaadigiif dabarsuumi waan isin jedhu namni shifta oi halkan deemanii achi bulanii dhufanii guyyaa dhufanii miidiyaa irratti Abiyyi kuu qaba kan jedhanu maaliif khayrii hojjechuu deemanii dhufanii maachi ziyaaraa deeman mee waan dhuga ifa jiru tokko nama mormuun hin barbaachisu beekte Abiyyis kan uummata Oromoo hundaati kan Itoophiyaa hundaati jarri amma deemanii achi shiftaadha yakkamaadha Geetaachoo Raddaa Ihaadig ነው የአንድ የመንግስት Abiy Dr. Abiy ሽመልስ fi Taakkala dubbisuu fi Dabratsiyoonii fi Geetaachoo Raddaa dubbisuun yaadigi garaagarummaan qabani fudhadhuu kana yaadigi yoo akka siyaasaa nama kana laakiin Geetaachoo Raddaa jechuun akka abbaa duulaa yookaan Muktaar Gadiidee akka hojjete akkasitti fudhatan paartii irraa bahanii jiran dhaabaa miti amma gin isaan dhaaba barugin Dr. Abiy aniin fadhu yoo jee akka yaadigitti paartiin Geetaachoo Raddaa piraayim ministeerii godhuu dandeenye akka paartiitti kana fudhadhu kana ani namumti deemee summii wajjin summii baratee dhufee summii nurratti facaasu qeebalu beekte Abiyyi kufuu qaba Abiyyi dhaabbachuu qaba mircaan ga'ee jennaan reenfa sabaatti faan fidanii maxxansuu eegalan asbi Allaahuni amma Geetaachoo Raddaa kaardii eenyuuf darba qinijjiitiif Gimboot Sabaatiif darba moo Abiyyiif darba inni Abiyyiif Muniiree bilbilli koo chaarjii dhufee jira bakka inshaallah yeroo biraa Geetaachoo Raddaa dhaaba isaatiif darbamoo kaardii yaadigiif darbamoo dhaaba Abiyyiif darbamoo Geetaachoo Raddaa Gimboot Sabaatti yookaan Abiyyiif darba. Wallahi Abiyyiif namni kaardii darbuun jiru riskii isaaf rabbiin tokkicha malee akka dirqiitti guddatee. Hai dhaaba isaatiimi. Medis foon saatu isaaf hin tolle dhaaba isaatiif Geetaachoo dhaaba isaati malee foon saatiif. Oromummaa fi dhaabni garaagarummaa qaba. Paartii. Laga bakka tana laal Oromoo bakka waliin galle dhaabni Tigraay keessaas dhaaba mormitu jira Oromiyaa keessaas dhaaba mormitu jira amma ka Tigraay fi Oromoo ka waliin hojjetan jira akka yaadigitti ስንተዋወቅ አንተናነቅ jedhani beekte ስንተዋወቅ አንተናነቅ isa jedhan kana gaafa jalqaansitti nima Abiy sababa nama ganda kooti ta'eef miti atu ilmoo ganda kooti ilmoo biyya kooti anaaf eenyuun tokko osoo namni tokko hin jaalatisu akka nama ulfaayetu balaqqamanutu garaan ciniinu Abiyyi dhufee bakka kana aangoo qabate amma sutu jarri garaan ciniinutu maal jedhutu du'a boombiin itti darbamu waamu qotu godhamu dhufee bakka kana ga'e amma tu ummanni maraatu akkana nama hosummeessuu nu siyaasaadha wal mormuu yaadamanidha falmuun kee sirriidha falmuun kee maayii irratti Ihaadig kursii dhibbaafis wanta qaba 36 qaba 36 keessa Tigraay irraa 9 qaba akkasi fudhadhu Ihaadig jechuun dhaaba afaan Oromoo dubbachuu qofa osoo hin taane kutaa hundarraa dhaaba qaba tokko TPLF fi Ihaadig jechuun tokko ODP akkasi fudhadhu dhaabni tokko garaagarummaa qaba adda waayii jechuun kana ani beekte
Muniiraan waa'ee siyaasaa nan galchu beektee hojiin ati mana madaamaa keessa hojjettu illee ayinaa qaba beektee ani nama qulqullina hojjeta yoo ta'e nyaata hojjechuu hin danda'u yoo nyaata hojjeta ta'e illee qulqullina hojjechuu hin danda'u. Kanaafuu waa'ee siyaasaa keessa nan galchiin karaa maqnee jirra yoo karaa sana galle immoo waa meeqa waa baay'ee jira waan uummata wajjin walitti naqu. Akkasiiti ati teenyuma nu dubbadhu dubartii teenya ta miidhamtee fi nama keenya kan miidhame tanuma nu dubbadhu ati duraanuu nama siyaasaa osoo hin taane nama ahlul khayriidha aktiivistii ahlul khayriidha baay'ee galatoomi. Baay'ee galatoomi waan ofii abshirumaa jajjabaadhaa dhugaan hin qallattee malee hin cittu dhaamsa kooti ni moona haqa qabnaa ni moona nama dubbiin tun addaan baatu anillee numaan jiraani dubbii mammoo Sayyidaan qab fiinxa baatee dhugaan ba'u anis isin wajjin hin jira. Wallahi ummata ammoo ammas immoo Muniiri ummata amma du'a mucaa kana fi maal geessi ganda keessa nu galchee ummata walitti naquudhaaf maraatu kana dhaamsa dhumaatti dabarsee jira. Erga geessanii shawaaf jimmatti galchee shawaaf jimmi waliin hafitu. Warri hafarsee akka nama muka bishaan keessa dhaabbate akkas godhatanuuni jidduu keenya baa jechuu fannu fi aslan waa'ee kanarra dubbachuuf fedhu ture atillee galatoomii. Anis dhaamsallee waniin warra gandaatiif dhaamu amma durallee ni yaadatta walabummaa fi tokkummaa waliin fidee laayifii isaan lachuu dubbisee dubbii sadidduu san dubbii lafarratti haa dhumtu je'ee namaan walitti araarsi ana tokko ni yaadatta. Tokkummaa fi walabummaa fidee dhaabaatis walabummaa ijoollee teessan dhaabi. Tokkummaa atis ijoollee teessan dhaabbadhu atillee gaafa san xiqqoo muraasa dubbatte san booda chaarjiin irra dhaame. Saniif wanni gandummaa hin jiru wanni dhimma Maamma Sayidii fi dhimma Caalaa Bultumeeti dhimma dhuunfaati. Akkanaan akkamii biyya bulchina kaa duba yoo haqa nama tokko addaan baasuu dubbachuu yoo dadhabne dhugaa rabbi yoo fedhe yoo Caalaa rakkoo qaba jenne yoo lakkii Caalaan bilisaa yoo jenne haqa san dubbanne yoo gandummaa ta'e yoo wanta ta'e biyya tan akkamii bulchuu dandeenya. As baanee dhugaa jirtu dubbanne dhimma nama tokko san fixuu qabnaan jaa Oromoon kutaa 11 Oromoon Shawaa Oromoon Jimmaa dhimma nama tokko san takkummatti haa fixnu walirratti bobbahuu dhiisaa warri as jala deemtanii maarreen keenyaas goota jettanis dhaaba. Dhimma Caalaa fi dhimma Sa'iid dhimma yakkamaa fi wanta dubbiin gabaabaa kanuma yoo Caalaan hajjeessu ta'e itti gaafatama yoo bilisa ta'e nagaya ba'a hanqanuma. Bakka duutii ajjechaa fi hidhamuun isaaniirraan hin eegalamne. Tanaaf jettanii gandatti hin galchina akkasiin sinijaa warra as jalatti komantiidhaa barreessu deebisaan deebisiniif ati numa dubbadhu yaada kee. Bara warri komentii jala deebe aslan namni gaarii nama narrabsu bara. Wooma antina baddaa keessa yaatee dhufte as uuma waa tokko hin beekne yeroo feesbuuka kana argitu kaafeef mannaafa shaayii yookaan immoo makka maznaañaa seetii raaqu jara. Nu bakka hin kennu fasla. Ummatas komentii jala Facebook reefuu argee utaalu maatuu deebitti kennaa galatoo. Namni sammuu hin qabne namni sammuun isaa owwee cufa dhufee waan fedha asirra jaati akkuma reefutti qofaltu sani qoflaatu magizee kanatti dhaggeeffattus itti bashannanaa. Arraba namaati suba bakka kennine silaa dubbiin kun awwaalamee hafaa beektee. Arraba namaatiif namaa bakka kennine hojii keenya hojjetanne kun rabbiinis nu gargaare. Okay, galatoomi baay'ee hedduu haasooyine galatoomi. Dhugaan ni qallattii malee hin cittu ammallee numa baati. Kana namayyuu qalbii qabadha. Galatoome atis jazaa khayra bisaa kafalu. Amina. Shurrubbee Dr. Shurrubbee nama tokko naa kenna na ergaa turte yoo atin jiraanne nan ba'a. Faranjiin tokko Ingiliffaa barreessaa jira. Ani immoo Ingiliffaan beeku. Dr. Shurrubbee baate hayya nagaan bula. Galatoomaa nun tuttuqina walun tuttuqnu wala kabajnu wala jaallannu. Ilmaan haadha tokkooti. Warri Angirii ol dubbattu aandantaa keen qabu yaa kwaan. Waan dubbachuu barbaadu irraa abbaan fedhe waan fedhe godhe ani irraa deebi'uun beeku. Hayyee nagaan naaf jiraadhaa isinin jaaladhaa hunda keessan. Warra gadda keenya nu gadditaniifis warra gadda keenya gammaddaniifis galatoomaa galanni keessan egaa akkasin nu hawwitan osoo hin taane galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Warra nu gadditaniif rabbiin gaddaa akkanaarraa sun haa eegu.
warra gadda keenya gammadanii maraatanuuf rabbi sinaa sirreessuun jedha kanuma dhaamsi keenya nagaan nuuf jiraadha obboleeyyan jidduun seenina ilmaan obboleeyyan nuti ilmaan haadhaaf abbaa tokkooti boru walitti deebinee araaramnaan tokko taanam saalfachuu waan jirtanuuf asteer habibti amma dadhabee jira baakishilaan qaanuun dho'ee jira nan baay'ee biraa inshallah nama gammachuudhaan walitti deebiinu waa taa'ee yeroo hunda zinni dadhabnee jirra ummata akka gawaas ba'ee namaaf du'a hawwuuf illee rabbiin qalbii saafaa kennu jannaaf wanti biraa wanti nu hawwinuuf hin jiru abshuruma ni darba kunuu ni darba beektani warra amma invaayitii na gaafattanuufi anas junayd salaami amiin galatooma wallahi sanin jaaladha amma chaarji bilbila ko chaarji cufee jira beektani kubanne akka mana kiraayee wallahi jajjabaadha latoon kol saayhoon lakayr tashqadaadamu dorgommin keessa khayrii faa ta'u beektani namaaf nama walitti naqu gandaaf ganda walitti naqu osoo hin taane ummata walla leelle sobaan haraarsuu yatti yaala ummata nagaa obboleeyyan adda baasuudhaaf maraachuu irraa jechuudha ummata walla leelle sobaan haraarsuu tu rabbiin bira jaallatamaa waan ta'eef kanaatti jabaadha isiniin jedha nagaan naaf jiraadha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh